Waboon zoonii lixaa godina lixa wallaggaa aanaa mana siibuutti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun gaachanni sabaa waboon Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessattis diinaa leeluu hime. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti waraanni shiftaa Piippi dargaggoo tokko ajjeesanii namoota nagaa hidhatti guuruun dhagahame. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti loltoota bilisiginnaan namni nagaan tokko ajjeefamuun dhagahame. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti caasaaleen murna bilisiginnaa walii isaanii wal qooduun gandummaan wal dararaa jiraachuun himame. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti waraanni maafiyaa Piippi hidhaa fi saamicha daangaa dabre uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Amajjii 14,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii lixaa godina lixa wallaggaa aanaa mana siibuu keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun gaachanni sabaa waboon Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessattis diinaa leeluu hime. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Ammajjii 14 2026 jajjaboon mataa guduruu waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa ammajjii 13 godina lixa wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa bakka addaa gabaa dullachatti barii barraaqaan humnoota diinaa haleeluun du'aa fi madoo dandammi hin qabneen adabuu beeksise. Jajjabeen abdii sabaa waboon tarkaanfii kanaan mooraa faashistii Piippitti raafama haalaan jabaa uumuun abdii guddaas uummataaf kan ta'e waggaa ta'uun lola kanaanis mufii keessa seenuun lukkeeleen maafiyaa bilisiginnaa uummata nagaa irratti dhukaasuun miidhaa guddaas qaqqabsiisuun dhagahameera. Ittuma fufiinsa waboon Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti diina haleelem. Ammajjii 13 2026 abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii kibba baha Oromiyaa ammajjii 12 2026 aanaa Jajuu ganda Habullaa muka gurraachaa iddoo addaa Cobii jedhamu keessatti loltoota bilisiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate haleeluun 13 irraa ajjeesee 5 madeessuu beeksisee jira. Kana malees aanichuma ganda Gurree keessatti ammajjii 11 2026 diina hawaasa adamsuuf uummata keessa imalaa turte haleeluun 3 battalatti irraa ajjeesuun qophiilee waraanaa hedduu gachisiisuun baqachiisee of booda deebisee jira. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti waraanni shiftaa Piippi dargaggoo tokko ajjeesanii namoota nagaa hidhatti guuruun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Amajjii 14 2026 godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Buttujjii Qartoo jedhamu keessatti gaafa amajjii 11 2026 waraanni shiftaa Piippi nama maqaan isaa Shallama Ayyaanaa jedhamu badii tokko malee deeggaraa wobooti jechuun rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni shiftaa Piippi dargaggoo Shallamaan nama tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne deeggaraa wobooti jechuun ajjeesanii namoota maqaan isaanii Misgaanaa Addunyaa Nagaash Lammeessaa jedhaman ammoo reebicha ulfaataa irratti raawwachuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii jiraachuu jiraattonni dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Wanni biltiginnaa dhiiga qulqullootaa dhangalaasuu aadeffachuun golee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee afaan qawween ukkaamsuun ajjechaa suukanneessaa irratti raawwatee duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti loltoota bilisiginnaan namni nagaan tokko ajjeefamuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Heeban Dhuuboo iddoo addaa Alimmannaa jedhamu keessatti dhalatee kan guddate namni maqaan isaa Obbo Dannaboo Duchiisoo Urgeessaa jedhamu gaafa ammajjii 12 2026 aanichuma ganda Heeban Leeqichaa magaalaa Leeqichaa keessatti loltoota Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru. Namni kun abbaa ilmaan tokko akka ta'ee fi magaalaa kana kan deeme foolaa gurguruun maatii isaatiif meeshaa bituuf akka ta'e jiraattonni himuun loltoonni kunneen magaalicha keessatti itti dhufuun hoolicha harkaa fudhatanii achumatti ajjeesanii deemuu dabalataan himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namni kun yakka dalage kan hin qabne qonnaan bulaa nagaa hawaasa keessatti nama kamiiniyyuu walitti bu'iinsa kan hin qabne namni hundi jaalatu badii isaa malee loltoonni kunneen rasaasan ajjeesanii deemuun baay'ee nu gaddisiiseera jechuun yaada isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti caasaaleen murna bilisiginnaa walii isaanii wal qooduun gandummaan wal dararaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba.
Amajjii 14 bara 2026 godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti gaafa amajjii 11 bara 2026 caasaaleen murna bilxiginnaa walii isaanii qooduun gandummaa dhiibbaa garaagaraa uumaa jiraachuu fi hojii keessaa walari'aa kan jiran ta'uu maddeen amanamoo keessoo PP miidiyaa walabummaa Oromiyaatti eeranii jiru. Akka maddeen keessoo PP miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif eeranitti aanicha keessatti barsiisota, ogeessota fayyaa, hojjettoota misoomaa fi kanneen biroo godinaalee Oromiyaa biroo irraa gara sanatti ramadamuun hojjetan aanaa irraa qabee hanga gandaatti jiran dhiibbaan gandummaa irra ga'aa jiraachuu, hojii irra ari'amaa jiraachuu dubbatu. Gareen murna bilxiginnaa sadarkaa aanaatti haga gandaatti adda durummaan hojii kana raawwataa jiru. Bulchaa aanichaa nama maqaan isaa Mahammad Amin Sheek Sharafuu jedhamu ta'uun barameera. Godinicha keessatti waliigalaan caasaaleen murna bilxiginnaa kunneen ilaalcha dabaa qaban namoota nagaa hojii dhuunfaaf jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuuf gara sanatti imalanillee nageenya biyya keenya booressuuf dhuftan jechuun qabanii hidhuu fi kanneen daldala qaban uggura irra kaa'uuf saamicha irratti geggeessaa jiraachuus maddeen dabalataan ifoomsanii jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti waraanni maafiyaa PP hidhaa fi saamicha daangaa dabre uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Amajjii 14 bara 2026 godina Iluu Abbaa Boor aanaa Daarimuu gandameetti guddaa jedhamuun beekamu keessatti waraanni murna maafiyaa PP gaafa amajjii 12 bara 2026 maqaa garaagaraa da'oo godhachuun uummata saamaa turuu fi gariin ammoo mana dararaa isaaniitti guuraa turuu jiraattonni bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni aanichaa jedhanitti hidhattoonni kunneen bobbaafamuun qabeenya namoota nagaa saamuu, manneen jireenyaa caccabsuu, namoota reebuu fi mana hidhaatti guuraa turan jechuun taatee raawwate ibsanii jiru. Kana malees nama maqaan isaa Taarikuu Habtaamuu jedhamu jalaa dukkaana caccabsuun saamanii deemuu fi hanga yeroo odeessi kun qindaa'eetti waraana kanneeniin butamee jiraachuu isaallee dabaluun ibsanii jiru. Dabalataan immoo waraanni sirna dhableeyyiin kunneen gandichuma keessatti gaafa amajjii 9 nama maqaan isaa Habtaamuu Taammenee jedhamu jalaas mana isaa cabsanii seenuun afaan qawwee isaaniitti dhimma ba'anii mana isaa keessa sakatta'uun qarshii 200,000 jalaa saamanii deemuu jiraattonni gandichaa dabaluun ibsanii jiru. Godina kana dabalatee Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa PP hawaasa jireenya dhuunfaa isaa geggeeffatu barnoota amantii fi barnoota idilee kan baratan akkasumas namoota hojii garaagaraa hojjechuun jireenya isaanii geggeeffatan siyaasa isaan harka keessaa hin qabne itti maxxansuun ajjeesuu, hidhuu fi reebuu, manneen jireenyaa ibidda itti shiduun barbadeessuu dabalatee gudeeddaa daa'imman irraa kaasee hanga manguddootaatti raawwachaa akka jiranis isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.